Nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii naguma an waaqayyoof galanni haa ta'u baay'ee nagaa kooti. Kaleessa jalqabne isa turre kutaa lammaffaa isaan itti fufaa eenyummaa moofaadhaaf eenyummaa haaraa adda baasne ilaalu. Warreen amanne yaa waaqayyo gooftaa hin kadhanna gabaabsine yaa waaqayyo gooftaa dubbii kee nu barsiisii hubannaa nuu laadhu anaanis na gargaari maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Amma warreen amanne waan tokko jireenyi isaanii tokkumarra jira waan tokko yaaddoo qaban warra amananiidha warri yaada lamaan hokkolan. Bara Eliyaasis gaafa fudhannee ilaallu Eliyaas kan inni jedhe yaada lamaaniin hokkolinaa jedhe baaltu waaqa taanaan isa filadhaa waaqayyo waaqa taanaan immoo isa filadhaa maa of rakkistuu garaa keessan bakka lama keessanii jedhe. Amma warri namanne yaaduma tokko qabu hin ajjeesuu hin ajjeesuu hin lolanaan hin loluu hin waraananaan hin waraanu yoo dhugan zarraaf natti toledhu yoo ejjan zarraaf natti tole akkasan godhee jedhu miknyaanni isaa al tokko sammuun isaanii keessa jiru konsheesiin isaanii du'eera yeroo nan jedhu isa godhan sanatti bakka already waa'ee waaqayyoo irraa waaqayyo seexanni jiraachuu iyyuu nama na waan ta'eedhaaf rakkoon hin jiru waaqayyo hin jira jedhu garuu ofii isaanii sarara dargoonitti kennanii hin jiran. Amma warra amananii jirantu jireenya isaanii keessatti wallaansoo qaba yeroo hundumaa wallaansoo guddaa yookiin waaqayyoof hin taane yookiin biyya lafaaf hin taane. Yaadi waaqayyoo dubbii isaan dhagaan dubbii isaan amananii yeroo isaan gar malee haasa'an waan hin taane gochuuf kaan noo jedha. Yeroo isaan immoo saka waaqayyoo gochuuf kaan yaadi foon immoo noo jedha. Jireenya isaa irratti yoo tokko moosisani malee yeroo hundumaa jeeqamaa kan jiraatan warra amananiidha. Jireenya isaanii irratti ayizar gooftaatti of kennanii. Qorontoos duraa boqonnaa 8 Phaawulos kana jedha. Maaliif kirikirii ciqiciqii lollisoon gidduu jira waan ta'eef isin amantoota fooniitii jedha. Amananiiru akka warra namanneetti deddeebi'u jechuudha. Dhugaatti namni hafuuraa garuu hunduma isaa kontirool godheetu waaqayyoof jiraata jireenya isaa waaqayyoof laate akka dubbii waaqayyoo yaada waaqayyootti jiraata. Galaatiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 20 irratti akkas jedha Phaawulos. Egaa si'achi jedha. Egaa si'achi Kiristoos isa ana keessaatu jiraata malee isa miti kan jiraatu kana booddee Phaawulos. Kiristoosiin akkam fakkaadha fakkaadha kan inni jedhu isa kanaadha. Egaa si'achi Kiristoos isa ana keessaatu jiraata malee anatu jiraata miti jedha. Jedhaan jiru kan jiru ana kan jedhu waaqayyo duwwaadha maqaan isaa ulfaatu anaan namaa eessaan hin gahu. Namni tokko sin caala jedhe kan biraatu immoo isa caala. Namni likkii qaba. Likkii kan hin qabne qixxee kan hin qabne waaqaaf lafarratti ol ka'ee kan mul'ate gooftaa Yesuus Kiristoos duwwaadha. Kanaafitu anatu jiraata miti kana booddee kan jiraatu ana miti amma kana booddee. Isa na keessa jiru hafuura isaatiin Kiristoostu jiraata. Jireenyi ani amma fooniin jiraadhu immoo ilma waaqayyoo sana jaallate. Ofii isaas dabarsee isa anaaf kennetti amanuudhaan nan jiraadha bakka allaqe. Jireenyi koo nama lafarra jiraadhu kan koo miti kan gooftaati. Akka kuumoofaatti qubi dhiiga tuqaa. Yeroo dhaboota maaliif harki kee waan gaarii hojjetudha. Gurri dhiigaan tuquu gurri kee waan waaqayyo yaada waaqayyo haa dhaga'udha. Qubii koo miillaan guddaan dhiigaan tuqama. Inni kunis immoo iddoo ati ejjettu eebbifamaa ta'u gara yaada waaqayyootti adeemiidha. Wanti hundumtuu qulqulleessuu adda baasuudha. Waan sana waaqayyoof waan waaqayyoof adda baasuudha. Kanaadha kanaafan amma kana booddee ofii kootiin jiraadha miti manni qulqullummaa waaqayyooti ani. Foonni koo akka dhuunfaattis dhiiga gooftaatiin bitameera. Hanni isaan dhiiga isaatiin bitameeran kan isaati. Akka walii galaatti immoo mana qulqullummaa waaqayyooti. Namni waaqayyoo diigu waaqayyo isa diiga. Kanaafitu gaafa Kiristoosiif jiraannu fuula waaqayyootti waaqayyo na fudhateera. Ani mana qulqullummaa isaati. Waaqayyo na jaallateera. Gara maatii isaatti na dabaleera. Hafuurri qulqulluun nu keessa galaatee afur jaarraa akka laallu abbaa jedhe gara waaqayyootti iyya. Akka ijoollee abbaa hin qabne dhiphina yaaddoon hin jiru. Gara sanaatti iyya waan ta'eedhaaf waaqayyoon gammachiisuuf ulfina waaqayyoof jiraachuudhaaf jiraata jireenya haaraan. Akkuma Niqoodimoos lammaffaa dhaladhu garaadhaatti deebi'ee miti yaada kee geeddaradhu. Ilaalcha kee geeddaradhu. Isa waaqa keessa galchi.
Waaqayyo si wajjin jira isaan dhufee dinqisiifatu no appreciate nan godhin amma gaaffii gadiif tokkoof lama loojikiin deebisu ati lammaffaa dhalachuu maan ilaalchi kee yaadi kee isa kan Waaqayyo isa kan lafaarraa isa moofaarraa isa jireenya lafaarraa dalga fiiguurraa ka'ee isa keessaa galuudha. Jireenya isa lafarraa amanaan tokko amanee akkuma warra biyya lafaa jiraata yoo ta'e yookiin laphee isaa irratti Kiristoos mooturraa ta'u yookiin immoo eenyummaan isaa mooturraa ta'e eegumsa mooturra jiraata. Namni jireenya lafarraa jiraatu eegoo mataatiin jiraachuu barbaadu boqonnaan qabu yeroo hundumaa Waaqayyo maal naan jedhaa miti namni maal naan jedhaadha. Uffata koo, mana koo, jireenya koo maal koo kana namni maal jedha. Akka namni itti gammaduuf ishee moo isa moo akka jedhamu barbaada malee Waaqayyo mucaa kooti ati kaayyoo kootiifan si fo'adhee kaayyoo kootiifan si filadhe isa jedhu jaala Waaqayyo sana hojjechuudhaaf hin barbaadu. Kan itti mul'atu waa'ee isa kan namootaati. Kan namoonni mul'atu yoo namni gadi salaalan gadi ilaalu self-esteemiin isaa gadi bu'ee gadi of ilaalu yoo namni ol kaasan immoo proud godhee argamuudha kan inni itti yeroo hundumaa mul'atu. Kanaaf jireenya boqonnaa qabu jireenya nagaa qabu miti jireenya moofaa keessa jiraachuun. Jireenyi koo nagaa jireenya tasgabbaa'aan jiraadha jireenya nagaan jiraadha jedha jireenyi haaraan. Isin gara shawaappii hin qabu. Yesuus Kiristoos lafarra yeroo ture waan tokko eenyutuuf hin mul'isne. Fayyisee ka'eetu namatti hin himinaayii jedha. Isaan dhosuu hin danda'an malee fayyisee ka'e. Amma garuu utuu namichi hin fayyin iyyuu miidiyaa meeqaan itti himamaa deema. Utuu namichi hin fayyidu asana godhee akkana godhee asana godhee jedhamaa deema. Garuu gooftaan hojjetee raatee saayinaa hawaasaatti dabalee waan hundumaa godheefiitu calluma jedha. Jireenyi moofaan jireenyi sobaa false self inni jedhamu jireenyi isa lafarraa gad nama laalchisu boqonnaan qabu. Takka yaaddaa, takka dhiphataa, takka gammadaa, takka hin gaddaa waanuma mul'atu kanaan of madaala waanuma mul'atu kanaan yoo namni mana bitate utuun akkas godheedha yoo namni wayyaa bitate yoo akkas godhe jedha yoo namni makiinaa vaaliyuunsaa wanti inni ittiin of safaru yeroo hundumaa vaaliyuu siistemiin isaa waama lafarraati. Vaaliyuu siistemii lafarraa amma warrooti biyya lafaa maaliin wal safaru barumsa inni qabu mana inni qabu jireenya inni qabu waan lafarraatiin iddoo kennu. Yohaannis Cuuphaa yoo ilaalle garuu vaaliyuu namaa irratti zeeroodha. Barumsa hin qabu waggaa 30 guutuu lafuma duwwaa ture. Wayyaa hin qabu gogaa gaalaa uffata. Mana hin qabu onaa keessa lafa onaa keessa jira zeeroodhaan vaaliyuu namaatti. Gaafa dibata Waaqayyootiin humnaan guutamee dhufu Yesuus isa kana taa'aa jedhan. Nama wayyaa hin qabne, nama mana hin qabne, nama barumsatti zeeroo ta'e vaaliyuu namaa zeeroo kan godhe vaaliyuu Waaqayyoo guuteera safartuu Waaqayyoo guuteera waan ta'eef Yesuusiin kan sammaa caamaa miila isaa hiikuun naaf hin ta'u jedhe. Garuu likkiitti wotaadarootatti ta'e warra biyya bushaanittis ta'e eenyuttis yoo ta'e dhugaa dubbate dinqii tokko hin goone dhugaa dubbate dhugaadhaan mormisaa jette. Mootitti illee dhaqee Heroodosiif illeetu kompormaayiz hin godhe. Dinqii warra godhe gararraa waa'ee Waaqayyoo dhugaadhaaf waan jiraateef waan tokkotti hin fakkaanne dhiphan. Isin galee safartuu namaa keessa garuu hin jiru. Yaadi Waaqayyoo galeera. ከእግዚአብሔር የተላከ ስሙም ዮሐንስ የተባለ waaqayyo biraa kan ergame maqaan isaa Yohaannis simi malee akka yaawwataa jiru warra maaraadha. Waaqayyo biraa kan ergame dhuguma waa'ee isaa dhugaa ba'uu miti waa'ee Kiristoos dhugaa ba'e ani gadi jechuu inni immoo ol jechuu jedhe. Hidha caammaa isaallee ni godhe gaan gadi jechuu inni ol jechuu. Yeroo bartoonni isa biraa deeman hidha kan dhaqaa jedhee gadhiisa maanarraa fudhatan jedhee yookiin maanarraa fudhatanii kan iyyaan. Isa bakka kaayyoon koo jedhe ilaa oolaa Waaqayyoo isa agarsiisaa ture. Of hin agarsiifneem tajaajila koo maaloo koo akkas godhee namni qalbii irratti namni akka cuumanii hin jenneem. Ilaa isa bartoonni isa biraa deeman dhaqaa gara isaatti walitti fideera waan ta'eedhaaf. Eenyummaa dhugaa, eenyummaa jireenya haaraa, performaansiidhaaf, showaappiidhaaf kan hin jiraanne. Sammuu isaa keessa wanti lama kan waliin lolle. Isa kana sawwaa, isa lafaa kana sawwaa. Bakka jireenyi koo nagaa Waaqayyo sin jiraachisa lafarratti miliyoonar si godhaan jenne. Ndaamuu riyyoo baay'ate kan nyaatu baay'ataadhe macaafa lallabaa keessatti Solomoon isas quufeera hundumaa argeera waan hundumaa warqee mana isaa ijaaree mana qulqullummaa ijaaree hundumaa argeera garuu wanti hundumtu bu'aan qabu yoo horiin argames wanti baay'atee mana dhiphisaa wanti lafarraa gadi aduu gadi kan akkasumaaniiti jedhe hunduma isaa argeera gara stresiif dipireeshiniitti deebi'e booddee.
Jaalala waaqayyo. Wanti hundumtuu waan akkasumaan miti nama jaalala waaqayyoo keessa jiruu fi wanti hundumtuu eebbaaf ta'a gaariidhaaf ta'a. Sirriitti gaafatti jiraatu. Nama jaalala waaqayyootti laba'ee garuu wanti hundumtuu kan akkasumaan itti ta'a. Dhugaasaa dubbachuudhaaf yoo ta'e. Kanaafi waan dhiphatu hin qabu. Gooftaan kadhattuun isin godhanin isin jiraachisa kakuu haaraan abdii lafarraa achiinan sigaa waan hundumaa tuulta waan jedhin qabu garuu koortee jiraattaa si jiraachisa waaqayyo. Dur namni dhugee yookiin waan hin taane hojjetee waan meeqa waliin dhahu har'a jireenyuma bareedduu tokko kooree jiraata hin jiraachisa waaqayyo. Ni daraaraa uwwisee ni simbirroo nyaachise kooree nama jiraachisa galanni isaaf haa ta'u koorsee nama jiraachisa. Kakuu haaraa keessatti kakuu moofaa sanaa kanaan lafarraa eebba lafarraa maaloo lafarraa jedhe miti. Har'a riversi godhee lolli keenya namaa wajjin miti hafuura hamaa wajjin hafuura hamaadha. Kanaan keenya lafarra miti waaqarra. Kan nuyi namoota wajjin miti yaada waaqayyooti ala ba'anii warra jeeqan hafuura irra jiru sun rukutuudhaaf warra dhaabbannudha. Lolli keenya lola hafuuraati malee lafoon qomoo jibbinu hin qabnu nama jibbinu hin qabnu. Hafuura isa keessa goree nama lolu nama jibbu nama jeequ duwwaa waaqayyo karaa rukutu kadhachuudha. Lola hafuuraa loluudha keenya. Eenyummaa dhugaa keessa jiraanne. Yesuus Kiristoos yeroo seexanni isa qoree akkamitti dhufee qoruutti mul'atee yaadaan dhufee qoreetti mul'atee qoree waan beeknu hin qabnu. Sho'aappiidhaan waan tokko kun utaalee ooluu danda'a ture. Dhagaa fuudhee daabboo gochuu danda'a ture. Garuu maanni bu'aansaa ulfina waaqayyootiif wanti hin taane. Performaansiin waaqayyootti irratti ulfaanneef gochuunsaa. Maal bu'aa qabachuu kooti. Namooti jireenya moofaa keessa jireenya foonii keessa jiraatan waldaa Qorontoos keessatti ani kan Paawuloosii, kan Phexroosii, kan Abeloosii, kan Maalootii waldaa adda citte wayyaa waldaa ta'u keessa giruuppiidhaan warra taanuu waaqayyo kan namarraa qabu. Waldaa ta'u keessa giruuppiidhumaan baay'atanii taa'u taanaanii lallabi keessan garmalee hiikamaa, kadhate keessan garmalee hiikamaa, haasaan keessan garmalee hiikamaa. Maaliif hunduutu kanaaf kana jedheem kanaaf kana jedheem jedhaa deema. Adda baananii maa adda bahe? Dhugaasaa sa'uudhaaf yoo ta'e. Kanaafitu amma Qorontoos 12 hundumtuu kennaan qabaa kennaa sana warra Qorontoos afaanuma haaraa duwwaadhaaf afaan waa qaratanii keessaa wal ture malee kennaa biraan barbaanne. Har'a immoo kennaa namarratti wal lolu kennaa raajotaati. Bakka allaqee isa malee ittiin waa sho'aappiin hojjetamaa ittiin waan argamaa ittiin jedhama jechuudha. Baala kun hundumtuu kana miti kaayyoo waaqayyoo parapasii waaqayyoo Roomee 8:28 yemmuu 30 ilaaltanii waan hundumaa gaarummaadhaaf nu godhee jalqaba bifa isaa ilma isaa akka fakkaannu blueprintiin pilaanii waaqayyoo Yesuus Kiristoosin akka fakkaannutti namatti nu fakkeessa miti namatti nu hojjeta miti waaqayyoon ilma isaa akka fakkaannu Yesuus Kiristoosii akka fakkaannu pilaan godhe duraan dursee. Rakkina keessas dabarsee bal'ina keessa dabarsee hundumaa keessa dabarsee Kiristoosin akka nu fakkaannudha. Galaatiyaa 5:22 ija hafuuraa foon kanaan miti ija hafuuraatiin waaqayyoon fakkaanna waan ta'eedhaaf. Kanaaf kennaan hafuuraa nu argannu gara sanaatti nu guddisuu yoo ta'e natiin waan tokko bu'aa hin qabu ufumaati. Kun warra Qorontoos wal jeequudha malee waan bu'aa qabu hin qabu. Gara sanatti guddachuudha. Gara sanatti jijjiiramuudha. Jireenya tasgabbaa tokko jiraachuudha. Ani koo isa hundumaa danda'u Kiristoosin hundumaa danda'a Paawulos gaafa jedhu koo waa'ee horii irratti himamma. Horii hartuu argadhus ittiin jiraachuu nan danda'a. Horii baay'ee argadhus jiraachuu nan danda'a. Nan dhabee kan natti irratti deeggar malee maaliif levelii man qabuu nan pilaan godhaa deemaa jedha. Wishii keessa galee hawwii keessa galee wayyootuun argadhee sanan ta'a kanan ta'a sanan ta'a jedhee dhiphinaa wanta nan keessa galuun qabu jedha. Isa hundumaa danda'u Kiristoosin argachuuf bareera, dhabuuf bareera, qophaa ta'uus bareera, fayyaa ta'uus bareera, dhukkubsachuuf bareera. Hundumaa Kiristoosin hundumaa hin danda'a. Nama waaqayyoo ta'uun immoo isa qabanitti jiraachuudha nagaa jechuudha. Baay'een kan karaarraa ce'anii badiisa keessa galan qoramsa keessa galanii sooressan taa'anii fi sooressoota miti kan qoramsa guddaa keessa galee bade sooressan taa'anii karaa garmaleetuu fiiganii horii gadeedha miti jaalala horiiti. Burqaan ammeenyaa hundumtu jaalala horiiti. Jaalala horiitii namni nama ajjeesa. Baay'een namoota akka Afrikaatti kan isaan silxaana qabatan biyya bushuun miti horii ittiin nyaachuudhaaf argineera biyya keenyattis. Horii mattiin nyaachuudha. Kanaafitu obboleessaanii hidhuu, obboleessaanii ajjeesuu, qomoo isaanii miidhuu maal godhu. Biyya hiyyeettiidha waan ta'eef ittumaan bakka aannan godhu utuu hin nyaatin immoo du'u. Namni isa facaasee utuu hin nyaatin immoo hidhaa galu. Waaqayyo kanarraa nama hawwashu. Jireenya tasgabbaa hin taane sho'aappiidhaaf ittiin wal gowwoomsuuf ittiin nama gowwoomsuudhaaf. Kanaafitu jireenya Qorontoos 3:4 gaafa laallu jireenyi namaa isa moofaarraa adda beesaa haraa keessa galee sararaan dargodhee hin jiraanne nama loluu hinaafuu jeequu nama boonee ta'uun keessan kanaan beekamaa jedheem hin argama kunoo miti reeyyee jedheem Paawulos isin koo kanaadhaa jedheem
dhugaadhaaf hin jiraanne addan baane akkas godhaa mootummaa Waaqayyootti galuun hin jiru. Qalbii diddiirradhaa deebi'aa. Dura akkas turtanii amma Musa keessaa ba'aa jedhee gorsa. Gara nama fuuraa ta'utti kottaa jedhee gorsa. Waaqayyo nu haa gargaaru. Gooftaan nu haa gargaaru. Jireenya dhugaa isatti waamamneef Kiristoosiin fakkaannee haa jiraannu gara yaada Waaqayyootti. An dhugaa isinitti mukooti diina keessan taa'eedha Phaawulos warra Qorontoos warra Galaatiyaatiin. Dhugaan isinitti meedhiin bakka ani yoo ta'e biyya lafaatiif du'eeraa biyya lafaan naa duuteetti fannoo Kiristoos bakka anaaf qabaasaan irra jira. Ani biyya lafaa seexanii somaa walirraan barbaannu jedhee waan keessaa hawwuun qabu kaa waan keessaa hin qabu. Biyya lafaasii isa keessaa waan barbaaddu hin qabdu inni biyya lafaa keessaa waan barbaaddu hin qabu. Maaliif wanti isheen itti hawwiste bilisa goota jijjiirtu hin qabdu. Kiristoosiif of kenneera fannifameera bakka. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Mucaa tokkotu baay'ee nama qortii dur yeroo dargiidhe obboleessi tokko nuti maa ture naani dhadheessa kanas tajaajila yeroo isheen qortu innoo naani waan tokkoon ture narra yaa ta'u dhuguma duuteetti akkuma barsiiftu Kiristoosiif dhuguma duuteetti jettiif namoota meeqa gufachiisteetti isa tokko bira naan dhuguma duuteetti gooftaadhaaf jetti jechuun dhimma isaa miti jechuu kooti. Kan isatti mul'atu kan isa hawwisiisu ulfina Waaqayyooti. Guddina Waaqayyooti. Ulfina sana keessa galuudha. Isa keessa jiraachuudha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Ulfina isaa biraan nu haa ga'u. Ulfina isaatiin warra jiraannu Waaqayyo nu haa taasisu.